السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن المان رومو فيديو جبابدو تنا وانتن دلقيف فيديو توكم فيسبوك الرتارجي نمتيتشا أرسين دينا ولا جيجوتا جيمي جوتا ولون دينا كوني دينا كوني غوسا كوني ماري كوني ورديكم ساتي كوني ورديكم ساتي إلا وان توكو جباب سيتين دبتشو بربادا مالف قبسوفني أورومو مالف قبساي وان سديف قبسوفني قباب سيتين دبت بيا كينيا رتي أباتاني هري متا كينيا أوفيف مرتفتشو أوروميا رتي ilmaan oromootu hiree mataa ofii murteeffata malee alagaan seera fi heera murteen ofiin baaftu nutu ofiin of bulcha biyya keenya irratti nutu abbaa lama qabeenya keenya irratti waan samiin gubbaadhaa oromiyaa irratti garroobdu waan dachiin oromiyaadhaa ol biqilchitu albuuda dachiin rabbiin oromiyaa dachii oromiyaa keessa kaahe warqiis ta'ee wantoota adda addaa albuuda rabbiin uumamaan ummata oromootiif dachii oromiyaa keessa kaahe ilmaan oromootu irraa fayyadama nutu irraa fayyadama malee nuti afaan qabamnee alagaan dhuftee nuun saamtu yoo barbaanne baafannee abbaa barbaannee fi kennina yoo barbaanne dhiifna yoo barbaanne ofii nyaanna yoo barbaanne nama waammannee nyaanna sun mirga ilmaan oromooti. Kanaaf qabeenya oromiyaa irra jiru kan abbaa itti tahuu fi kan qabeenya san abbummaadhaan qabu ilmaan oromooti malee alagaan afaan nu cuftee dhuftee dachii oromiyaa keessaa guurrattee deemtii wanti jedhamu dhaabbatuu qabaadhaaf namni keenya dhumaa ture falmataa ture. Sadi an oromoodha seenaan qaba aadaan qaba eenyummaan kiyyaaf aadaan kiyyaaf seenaan kiyya naa kabajamuu qaba. An oromoodha I'm oromo first gaafan jedhe yookaan ammoo ani oromoon hin gaafan jedhe handee anta oromoodha namni naan ji'uun qabu ilaalchi gad antummaadhaa naa kennamuun qabu an oromoodha. Akka nama tokkotti kabaja argachuudhaan qaba aadaan qaba seenaan qaba ummata bal'aan qaba ummanni kiyya kabaja eenyummaan kiyya aadaan kiyya seenaan kiyya afaan kiyya gubbaa gad xureeffamuu osoo hin taane akkuma sabaaf sablammoota biyyattii san keessa jirutti kabajaa fi nageenya walqixxummaa eenyummaan kiyya eenyummaa kabajamaa aadaan kiyya eenyummaan kiyya naaf haa kabajamuudha. Wantoota kana sadannan galmaan gahuudhaaf diinni hedduu ummata oromoodhaa waggaa 100 fi sanaa ol ilmaan oromoodhaa fixaa ture. Wareegama durarraa eegalee hanga har'aa kafalamaa ture keessatti oromoo kanatu kutaa kana kafale oromoon kun hin kafalle oromoo santu kutaa kana kafale kun hin kafalle wanti jedhamu akkasiidhaa hin jiru. Dhala oromoo wanti ta'e gabroonfattoota nu gabroomsaa turan dura dhaabbachuu irratti qe'een oromoo balballi oromoo kutaan oromoo gosti oromoodhaa ilmaan oromoodhaa dhiiga hin dhangalaasin takkalleen hin jirtu. Oromoo wanni ta'e qabsoo ofii keessaa namni baankii dhiigaa hin qabne hin jiru. Hundi dhala oromoodhaa baankii dhiigaa qaba. Tokko ciisaa ture anas bilisoomse hin jiru wanti akkasii kophaa kan kee bilisoomuu hin dandeessu. Qabsoon oromoodhaa kan hanga har'aatti galma geessan cophiinsa dhiigaa bakka adda addaati kutaalee oromiyaa mara keessa cophatu diina galaafatee abbaa biyyummaa nu godhu dhiiga keenya dhangalaafneeti ilmaan oromoo dhiiga dhangalaasaniiti biyya ofii irratti abbaa ta'anii biyya tana namni oromoodhaa amma yeroo ammaa kan oofaa jira. Kanaaf arsiin diina wallaggi goota wallaggi diina arsiin goota baalee diina jimmi goota qaanyiidha kun waan barbaachisuu miti. Kanaaf wareegama hanga ammaa ilmaan oromoo kafalan hunda keessatti namni baankii dhiigaa hin qabne hin jiru. Hunduu baankii dhiigaa qaba. Baankii dhiigaa jiru keessa namni dhiigni isaadhaa achi keessa hin jiru. Hunduu itti hidhame, hunduu itti rakkate, hunduu itti wareegame, hunduu itti dhumate. Oromoo keessaa namni qabsoo oromootiif hin madaahin, gosti hin madaahin, namni hin madaahin, namni itti dhumatin, namni itti hidhamin, namni itti tufamin, namni biyyaa itti hin bahin, namni itti roorrifamin, haati oromoo rasaasanii hin dhahamin hin jirtu. Eessa abbaa keetitti ati fuutee amma wallaggi arsiin wareegaman kafalle arsiin diina jetta. Kanaaf ilaalchi akkanaadha kun ilaalcha gadhummaati. Diyaaspooraa waan tokkotu walii galcha ture. Maali sun?
qabsoo Oromoodhaa wantoota sadannan jenne san bu'uura qabsoo Oromoodhaa wantoota sanirratti xiyyeeffanneeti qabsaa'aa turre. Amma gaafa qabsoon sun galma geessee namni keenya aangoo gubbaa gahee wantoonni sun sadannan hin taane ta'aa jiran adeemsarra jiran. Wanti hundi har'arra boru fooyya'aa deemaa jira. Kalee dukkana kee turre har'a ifaa wahii agarree jirra. Karee jumlaadhaan maqaa Oromootiin dhadhamaa turre har'a ifa wahii agarree jirra. Kun eenyuun? Murna garee takkaatiin yookaan gosa takkaatiin miti. Gosa Oromoo hundaan ilmaan Oromoo hunda. Kanaaf akkasitti amanuun dirqama. Kaleessa waliin Oromummaadhaaf falmachaa turre. Har'a gaafa namni keenya Oromummaa irratti bahee gara chirichaarootti gad deebine. Ani bar gaafa qabsaa'aa turre san akkanan godhe. Ani bar gaafa qabsaa'aa turre san akkanan godhe. Maaliif ta'a kun? Ajandaan biraadhaa kan taa'e hin jiru. Kaleessa wantoota sadannan kanaaf kaanee qabsaa'uu qabna jedhaniiti hayyoonni keenya nu kakkaasaa turan. Sun sadannan galma ga'ee yookaan ammoo walirraa fuudhiinsi ta'ee jira. Nama amma waan san taasisaa jirutu jira. Warri biraadhaa kaleessa iyyaa ture amma maal dalaga? Ajandaa wahiidhaa hayyoonni lafan keenya. Akkam haa taanu warri diyaaspooraa kun kanaaf ol nyaata. Wanni ta'uu qabu dalagachuudha. Biizinasa, maallaqa. Qe'ee Oromoo bishaan hin qabne, qe'ee Oromoodhaa namni buqqa'ee Harargee irraa buqqa'ee, Jimma irraa buqqa'ee, Wallagga irraa bakka adda addaa irraa buqqa'ee ilmaan keenya, ilmaan Oromoo rakkataa jiran diyaaspooraan amma maallaqa qabatee biyya galee warra bishaan hin qabne bishaan baasuu, warra rakkatee kararra jiru gargaaruu, biyya san keessatti maallaqaan dorgomaa tahuu, barnootaan dorgomaa tahuu, teknooloojiin dorgomaa tahuu, akka ilmaan Oromootti jabaannee barnootaan, teknooloojiin, qabeenyaan, Finfinneen ala kana teenyee, Finfinneen teenya Addis Ababaa hin nyaanne jechuu osoo hin taane maallaqa qabattee Finfinnee galtee invest gootee magaalaa san foolii Oromummaa itti ooluu qabda. Finfinneen teenya jechuudhaaf mallattoon Oromummaa wahiidha magaalaa san keessa jiraachuu qaba. Fooqiin gurguddaan gamoo maqaa Oromootiin tahe, moolii tahe, suppermaarkeetii tahe, suuqii xixiqqoo tahe. Wanni magaalaa san keessa jiru waan Oromummaa ibsu tahuu danda'uudha qaba. Kana gochuudhaaf maallaqa nu barbaachisa. Invest gochuu, magaalaa san seentee dalagachuu, maallaqa walii qabachuu. Namni keenya kaleessa akkumaan hoggaan jalqaba viidiyoo eegalu qoose kaleessa waa kennaa ture. Har'a waa walii qabatee biyya galee biyya san keessatti maqaa dorgomaa tahuu jabaatuu. Kanaaf ani kanan godhe kuni kijiba. Namni Arsii qofatu Oromoodhaaf wareegama godhee Arsii qofatu Oromoon bilisoomse jedhu gantuudha. Namni Wallagga qofatu Oromoo bilisoomse jedhu gantuudha. Namni Walloo qofatu Oromoo bilisoomse jedhu gantuudha. Namni Iluu Abbaa Booraa qofatu Oromoo bilisoomse jedhu gantuudha. Ilmaan Oromoo mara. Kanaaf ilaalchi akkasiitii fi gandummaa fi dhiphimmaa fi jibbansa gosa Oromoodhaa, jibbansa kutaa Oromoodhaa biraa qabu waan ta'uu hin qabne. Namni keenya ajandaa biraatti tarkaanfachuudha danda'uu qabna. Qabsoon hin dhumatu. Qabsoo falmachuu, qabsoo aangoo qabachuu. Aangoo qabattee waan galma gootutu jira. Qabsoo diinagdeen dorgomuu, maallaqa horachuu, invest gochuu, manneen barnootaa adda addaa ijaaruu, biyya keessa galtee dalagaa gurguddaa adda addaa dalaguu, magaalaa Finfinnee keessa deemtituma waanuma foolii Oromummaa qabu tokko dalaguu, maallaqaan biyya san keessa dorgomaa ta'u, teknooloojiin, barnootaan, miidiyaadhaan, yuunivarsiitiilee adda addaa banuudhaan wanni dalannu waa meeqatu jira. Barnootaan of cimsuu. Kanaaf waan hin fakkaanne irratti gabbaanee iyyuu osoo hin taane, kara hin taane irratti qabachuu osoo hin taane, qabsoo Oromoo keessatti namni wareegama hin kafalin hin jiru. Chirichaarootti gad deebi'uu osoo hin taane gara diinagdeedhaan dorgomuutti tarkaanfachuudha danda'uu qabnu ilaalcha juun qaba. Assalaamu alaikum.